namni du'ee jira. Nama hedduutu du'aa jira. Reeffaayyuu baasuudhaaf warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam nagaa jirtu. Har'a rakkoo ijoollee biyya Saawudii keessatti mana hidhaa Saawudii keessatti dararamaa jiraniif isaaniif hanga dandeenyu irraa dubbachuudhaaf dhufne. Ilmaan Oromoo fi akkasuma ilmaan Itoophiyaa guutuun sabaaf sablammiin guutuun kan Saudi Arabia keessa jiraatan yeroo ammaa kanatti rakkoo hamaa keessa jiru bakka argaman hundatti mana hidhaatti guuramuudhaan karaa argametti iqaamaa qabaates qabaachuu baates hundi isaatu gara mana hidhaa guuramuudhaan dararaa guddaa keessa jiranii dararaa argaatii jiranii. Kanaaf nutis laalaati jirra Facebookatti social media wantoota garaagaraa irratti laalaa jirra. Kan du'es jira kan tumamee caccabees jira hedduudha wanti isaan argaa jiran dararaan isaan argaa jiran hedduudha. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi keessanuu sagalee walii ta'uudhaan imbaasii Itoophiyaa gara garatti iyyuudhaan ilmaan Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiran kana ilmaan Oromoo beeksisatti dararamaa jiran kana gara biyyaa galchuu akka qabnu kanarraa dubbachuu dhufe. Ijoolleen baay'een tumamanii qaamni isaanii kun hin jiru. An keessaanis ijoolleen naaf ergan jiranii baay'ee waan dubbachuudhaaf namatti ulfaatudha. Wanti isaan ta'aa jiran. Maaliif biyya tokko keessatti biyya silaa guddatte jedhamu keessatti mirgi namaa hangana hunda sarbamuun hedduu nama qaanyeessa. Biyya kamittuu biyyoota Arabaa beekamaadha akka firiidamiin hin jirre biyyoota garuu biyyoota guddatan keessa takka Saawudiin amma biyyoota guddatanii jedhamtu keessa garuu mirgi dhala namaa hangana hunda sarbamuun hedduu nama qaanyeessa. Kanaaf baay'ee ilmaan Oromoo biyya Saawudii keessa jirtan hundi keessanuu Rabbiin isiniif haa birmatu. Rabbiin waan isin karaa isin yaadaniin mana hidhaa san keessaa isin haa baasu biyya keessatti isin haa galchu. Maal isiniif fakkaate wanti irra caalaa nama aarsu ijoolleen waggaa tokko dura hidhamantu hanga har'aattis mana hidhaa keessa jira. Waggaa tokko dura kanumaan bakkuma dalagaati maali guuramanii kan hidhamantu hanga ammaatti mana hidhaa keessatti dararamaatti jira. Kana faadha imbaasiin Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa maal akka ta'e sa'aatii ammaa kanatti balleessaa namni tokko balleesse ijoolleen sun hundi namni sun hundi guuramee mana hidhaatti yeroo naqamu mootummaan Itoophiyaa hangam maal akka ta'eef hin callisee lammii biyya keenyaatti immoo biyya keenyaatti miti warri hidhame kuni osoo lammii Itoophiyaa ta'anii jiranii akkamitti mootummaan biyya Itoophiyaa callisee kan jedhus kunuu yaaddoo guddaadha. Maaliifuu mootummaan kamiyyuu lammiin isaa ummata kana hundaa miti namni tokko yoo jalaa hidhame mootummaan biyya kamiitu kan nuti beeynu biyya sanitti bilbileetiin yookaan ammoo ambaasadara ofii ergeeti lammii isaa mana hidhaatii baasee fudhata. Keenya garuu ummanni kun hundi hidhameetiin callisuun isaanii hedduu nama ajaa'iba. Ani dhugaa waan dubbadhu hin beeku yeroo ijoolleen akkasii booyansan eenyummaa isaanii harcaasanii booyansan mootummaan keenyaan kana hunda ta'aa jedheetiin iyyaanne akkuma argaa jirru biyya keessa rakkoon guddaadha kan jiru garuu lammii isaa kan biyya biraattis akkana ta'an dararaman kana maaliif akka callisee homaa naaf hin galle. Egaa akkuma ati jettetti wallahi laazim gizee viidiyoo fi footoo fi waa hundaan argu jiru kana waan hedduu takka yaani nama gaddisiisu ni beekta. Ijoollee xixiqqishoo fa'aa sana akkanatti hidhamtee nama ilmaan qabu fa'aa nama akkasitti warra mana hidhaa san keessa jiru jira. Hedduu takka garaa nama nyaatanii gizee agartu namutu biyya namaa keessa jira ginta suudii sun adda Rabbiin balaa san keessa isin haa baasu isin wanni biraan jirtu. Rabbiin isin haa gargaaru hunda keessanuu mana hidhaa san keessa isin haa baasu. Warra yeroo dura amata caalaa warra mana hidhaa keessa fa'aa jira. Warra amma walii qabanii mana hidhaa galchaniitti jira. Kunniin hundi ni dalagadha jedhanii ni jijjiiramna jedhanii manaa bahanii maatii fi gargaaruuf manaa bahanii akkasuma waan tokko arganneetiin gallee biyya keenyatti waa dalaganna jedhanii manaa bahanii osoo isaan hin baafin namni tokko lammii keenya ajjeesa jedhanii nama kuma guuruun akkuma isinuu argitan namoonni biyyoota biraa keessa jirtan osoo carraan akka biyya Saawudii kun kan isin mudatu ta'e maal gootan? Dhugaa hedduu rakkisaadha. Kanaaf sagalee walii ta'uun barbaachisaadha. Imbaasii Itoophiyaa biyya san jirutti gara hundaanuu itti iyyuu waan dandeenyu hundaan sagalee ta'u kun dirqama keenya ilmaan Oromoo walitti hin callisinaa ilmaan ijoollee mana hidhaa san keessa ta'aniitiin boo'anii suni isinitti haa mul'atu. Akkasuma immoo
ho'aan manni akkuma beektan yeroo ammaa kana biyyoonni arabaa hundinuu ni ho'u. Nama achi keessatti nama akkana yaani guyyaarraa namni dhuma du'ana fakkaata. Yaa namni maal akka ta'an hin beeku. Ijoolleen achi keessatti dhumaa jirti. Dhibeetu jira, dhibee daddarbaatu jira kan garanaaf walitti daddarbu jechuudha. Wantoota akkanaa kanaaf saaxilamanii fa'aa kan du'an hedduudha. Namni du'u beekamaadha kun mana hidhaa keessatti wantoota sanuu mana hidhaa kunuunsa hin qabne keessatti mana hidhaa waan hunda siif hin goone keessatti namni du'uun waanuma jiru. Ammas namni du'ee jira. Nama hedduutus du'aa jira. Reeffaayyuu baasuudhaaf hedduu rakkisaadha. Reeffumayyuu jechuudha. Dhufee namni isaan abbaa kanaa jedhee isaan dubbisu hin jiru. Yoo waan tokko jiraate darbanii fi deeman malee homaa sanirraan oowa keessa jiranii takiifa yookaan mukayyefa jedhamu irraa dhaamsaniitiin waan isaan fayyadaman sana irraa wanti godhanii oowa keessa jiru. Kanaaf rakkoo guddaa keessa jiru dhugaa kanaaf sagalee haa taanuuf jedha hundi keenyaayyuu. Egaa wanti har'a ittiin dhufne hanganuma sagalee ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiraniif haa taanu kan jedhu irraa isin yaadachiisuu fi namni dandeettan kan Facebook qabdan Facebookaan kan YouTube qabdan YouTube kan TikTok qabdan waan qabdan hundaanuu sagalee ta'uun akkasuma immoo imbaasiidhaan akkasuma warroota mootummaa kanneen jalatti koomantiidhaanis ta'ee wanta garaagaraatiin yaada keessan kennuudhaan isaan dhiibbaa irratti godhuu dandeenya akka ilmaan Oromoo kun mana hidhaatii bayaniif. Adaraas hin jedhaa walitti hin callisnaa anis laaleetiin bis waan jedhuwwan laalee ijoolleen yeroo akkasii booyan yeroo akkasii dararaman kun tumamee qaamni isaa irraa dhume hedduu garaa nama nyaatanii kanaaf nutis hanga dandeenyuun waan qabnu jechuudha irraa haasoo wanti nuti qabnu kan yuutuubiidha irraa haasoo kan jedhu irraa ol baanee hin dhufne jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo waliif birmadhaa waliif sagalee tayaa walitti hin callisnaa. Video kanatti aanseetiin jiru laalaa mana hidhaa keessaa kan waraabamedha. Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiran kan waggaa tokko dura hidhamee jira. Kun hunduu sagalee akka taanuuf barbaadu. Kanaafuu video kunoo asitti aaneetiin jiru kana hundi keessanuu daawwadhaa walitti deebinaa. Nagayaat nu tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya warroonni nagaa jechuulleef nagaa maaltu jira ala kulli alhamdulillah jiraachuma wayya jechuudha warroonni addunyaa irratti guutuun keessan nu argitan guutuun keessan nuti rakkina guddaa keessa jirra rakkinni keenya dubbatamee yookiin iyyamellee waan dhumulleetti miti rakkoon irratti ga'e waan hammana jedhamuuti rakkannee bakka hedduutti namatti iyyannu namatti dubbannullee dhabnee akkanumatti rakkannee telefoonallee argachuu hin dandeenye karjii hidhamnee baatii 2 yookiin baatii 3 5 6 7 kedhamee jira achi cinqabnee achirraa haayiritti tarree haayir illee lafa jala hidhamnee shabakaan telefoononni tokko hin jiru uffata waan qabu guutuu nurraa yaa'e namni ooma hidhamaan argatullee argamuu hin dandeenye maallaqa waan qabu guutuu saamamne achitti dhokatamnee cinqaa hedduu keessa baatii 5 lafa jala turre iyyinee iyyisiifnee kun maraatee ka du'e ka jiraate gara jiddatti tarre eega jiddatti illee tarre amma kinoo baatii hoggaafoo yoo namni as keessa jiru xiqqaa yoo ta'e malee hin jiru nama hoggaaf baatii 3 4 5tu jira cinqamee as keessatti ka du'e ka maraate likki hin qabu jechuudha. Nuti immoo namatti iyyannuu fi namatti dubbadhu dhabnee cinqamnee mataan nu weeraramee namni keenya as keessa maraatutti jira. Namni dhibamee yookiin rakkoo biraati miti rakkuma biyya dhabuutan maraatu jira. Nuti immoo as keessa miidhamuu jirra. Namni hedduun as keessa waan hidhamuu jiruuf waa'ee siyaasa fakkaata. Nuti uummata wallaalaa waa'ee siyaasa illee beekuu miti. Onni biyyaa nu baaseef hin dalagannaa nama taanaaf jijjiirra. San keessaa qabamne as geenne. Ammas immoo hannee yakkarra waan tokko irratti qabamneeti miti akkanumatti osoo dalagannu gaala hoolaa re'ee jalaa nu guuranii as keessa jirra. Fala takka dhabnee mee falummaa nu godhaa faluma nu iyyaa nu iyyisiisaa warri miidiyaarra jirtan guutuun keessan. Mee warrummaan waan xiqqoo babbadaayuu feesbuuk irra yoo argitan sheer goota waliin geettan uummata cinqaa as keessa jiru kana maa sheer hin goone maa nuuf waa takka nu hin dubbanne maa nuuf hin birbanne. Nuti namutti iyyannu dhabnee fala dhabnee as keessa cinqamu jirra cinqaa kana rabbii jedha mee taramaatiin rabbumaa jedha sheerii nu godha addunyaa waliin nu gaa warroonni miidiyaarra jirta waan kana nu ibsa. Rakkanne cinqamne wereeramne yoo du'aafillee taate biyyuma keenya nu galchanii nu ajjeessanii nuti yookiin badii qabaannee waan tokko hin beeknu du'aafillee taate biyyuma keenya akka nu ranan cinqaa kana mee dafaa sheer godhaati waliin nu gaa miidiyaadhaan nu gaa nu maxxansaa waan kana nu iyyaa nama 30 oltudhaa kana keessa jira namni 30 kun yoom galla yaaddoo guutuu maraatu jira fakkeenyaaf akka magaalaa ta'e mucaan tokko as keessatti jundi saalii jundii kana ni beektan asitti du'e gurfaatana keessatti du'e rakkoo biraati miti yaada wareeramee du'e. Emmi biraa hin jiru ka du'e du'aan as keessaa fuudhamaa hin jiru dhisi dhufee maali rakkoo yoo jennee shortaa gaafannu ambaansidhaan nuun jedhan ambaansi nutti dhufee dubbatu guyyaa takkitti formii guunne seerran agarre ambaansi nus bee waan kana nuun hin jedhu rakkoo kana nuun hin jedhu namni galaa hin jiru rakkoo kana nu iyyaa nu iyyisiisa
أما رياض الراومن نمت قولما نمني باتي لما صديق الأجرة إنسان اللي قبل ينكين الحمد لله بقى قلن قالوا ركون كين نكون مالي سن اللي نوم وكون اللي نوم بيجي متك كيس جرا هيدان قودنا نسد في لوجن هجنا ما نتركنا إيان نمت يجون الأمن إنكمن وانتان دبنا كانت كنا مرات أسوج جرا ركون كين كنا مي شير قد أولي نوجا واي كنا رد دبنا أو بل ينكي رب ما جد أنا ما تمتي نتركنا إنكمن وريرمنا جرا نمني كنا فوان دبنا تكلهن كابو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتيجة كبابنا مقالة رياض الرا كبابنا جتشورا رياض التبي باتي لما في باتي سدي طريقة خرجيتي تدمنا أشبودا باتي شني هايرين كيفمنا هايرين تدمنا غاف هايرين كيفمنا وچون تكونورات تنهنا جتشو حتى الرفين سمتا وامرنون دمنا mirga ilmi namaa sila dhaloota argachuu qabu argachuu dhabne mataa keenya dhagaan addachaa turre jechuu san keessa dabarree har'a jidda dhufne jidda gaaf nu geessan hin galtan biyya galtan jedhanii as nu geessanii kaas galle namni as keessa jiru har'a waggaaf baatii 8 waggaaf baatii 2 gadi aanan baatii 10 jechuu rakkoo kana keessa rakkoo ilmi namaa namummaa isaatiin argachaa jiru argachaa jirru nyaataaf nyaata gaa argachaa jirru uffata yoo taate uffata jijjiirrachaa jirru waggaa as keessa jirru kana uffata tokkochaan as keessa jiraataa jirra kanaaf nutiin cinqamaa jirru kunis lammii keessanii isin argitanii ummanni miidiyaatii fi hawaasni argitanii addunyaa gugurdarran nu dabarsitanii rakkoo kenna kana akka nuuf argitaniitiin iyyanuu baatanii nu qarqaartanii bakki jirtanii sagalee nuu taatan isinin jenna kanatti aansunni shorxaa yoo gaafannu rakkoo ambaasii keessaniiti ambaasii keessantu isin fudhachuu dideen waan isinii goonuu hin qabnu jedhan jechuu ambaasiin ka guyyaa takka dhufee foormii nu guuchisiisa dhufee nama as jira moo maaltu as jira jedhee dhufeetiin rakkoo kenna wanni nu gaafataa jiru hin jiru dhibamaan nurraa bayaan jiru dhibamaan yaal argachaa jiru ummanni isin argitan kun jechuu harki caalaa warra qaamni isaanii guutummataadha jechuu kuni maaliif qulqullinni manaan jiru qulqullinni argitaniitiin namni uffatan jijjiiratu kana waan ta'eef rakkoo hamtuu keessa jirra rakkoo hamtuu tana keessa iyyanuu baatanii nu sagaleen qabnu sagalee nu taatanii rakkoo tana keessa akka nu baaftan isinin jenna rakkoo ilmi namaa keessa hin jirre keessa jirra galatooma kanuma jechuu barbaada. yaada gaggabaabsanii yaada gabaabsaa أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبين دبتمت ننجرا لكن مويو ركو كيس أكك ركون كيس جرو دبتمت ننجم تجار كناف مو ركون نت كيس جرو ركو هدودا أكو مارجتان كإر جلا جرو كنو بلا تكنا واتك أفاتك أوفر راهن كابو ألغان الرجلو فراش أوفر راهن كابو بردلبسي tokkocha nam lama walitti kennanii kanaaf rakkoo hedduu keessa jirra rakkoon tokkoffatti nuti keessa jirru namni fayyaa qabu kun yaala argataa hin jiru namni kun yaala argataa hin jiru akkuma amma dubbatameetiin hin jedhame namni hundi isaa qaamni isaa dhibee hooyxoo kanaan qabameetiin hin jira jechaadha kanarratti yaala takka argataa hin jirru kanaaf immoo wanni isin hin jennu warri sagalee tana dhageettan hundi keessan gara qaama dhimmi kun ilaallatuutitti nu dabarsitanii akka sagalee nu taatan isiniin jenna nuti lammii keessanii nuti qaama keessanii ka itti iyyannu hin qabnu rabbii tokkocha malee rabbumaaf isin qabna kanaaf immoo rakkoo teenna tana hin callisinaa isiniin jedha maaliifi nuti har'a isin namni badee jiru wanni takka dhugaa yookaan itti fakkaachuu dhabuun ni mala wallahi namni as keessa jiru rakkoo hedduu dabarsee namni qaamaan tumame akka uffata takka ofirraa hin qabnu waan huccuu tanaan kun waggaa fi wayi as keessa jira jechaadha huccuu takkatti tanaan huccuutti jijjiiradhu hin qabu as keessatti uffata miicanna yeroo jennu saamunaa argachuu hin dandeenyu kanaaf rakkoon nuti keessa jirru dubbatamteetiin hin dhumtu kanaaf immoo rakkoon teenna tun isinitti haa dhagahamtu isiniin jedha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh